Ashama harka fuunee jirra jirtu nageenyi koo kan jaalalaaf kabajaa bakkuma jirtanitti isiniif haa ta'u hordoftoota kibiikiitu egaa har'as viidiyoo birootiin deebi'ee dhufeetiin jira. Otoo gara viidiyoo sanaatti hin galeen dura warri chaanaalii kana sabiskiraayib gochuun maatii taatan laayik koomentii gochaa jirtan galatoomaa. Akkasuma warri dura maatii taatan irra deebitanii daawwachaa jirtan hundumti keessan galatoomaa. Gara fuula duraatti immoo warri maatii chaanaalii keenyaa ta'uu barbaadan sabiskiraayib gochuun koottaa irratti hirmaadhaa isiniin jecha. Egaa viidiyoon irra fidee dhufe dibata rifeensa keenyaa barbaachisaa ta'ee baay'ee faayidaa guddaa qabu. Akkaataa akkamitti qopheessuu dandeenya, akkamitti argachuu dandeenya, maaltu itti dabalama, akkamitti hojjetama, akkamitti dibatama, hagam ofirra tursinaa, faayidaan isaa maalidha isa jedhu waliin ilaalla jechuudha. Turtiin keessan haga xumuraa viidiyochaatti na waliin haa ta'u. Viidiyoo kamiyyuu jalqabaa haga xumuraatti yoo argitanii achi keessaatii waa otoo hin argin yookiin hin argatiin hin haftanii. Kanaaf egaa wanti asirratti qopheessee jiru yookaan qophaa'ee jiru avukaadoo, buphaa yookaan hanqaaquu, alooveeraa yookaan reet akkasumas immoo muuzii jechuudha. Isaan kun egaa rifeensa keenya guddina isaa saffisiisuudhaa fi akkasumas bareechuu lallaaffisuudhaaf gahee guddaa kan taphatanidha. Alooveeraa fayyadamuun duratti warri alooveeraa fayyadamtanii hin beekne gaafa alooveeraa fayyadamuuf jettan alooveeraan rifeensaaf baay'ee gaarii barbaachisaa waan ta'eedhaaf xiqqoo warra alarjikii qabdanii isiniif ta'uu dhiisuu danda'a. Isa kana baruuf jecha immoo jalqaba irratti otoo gara waan biraatti hin makiin dura alooveeraa qofaatti hojjettanii bishaan alooveeraa jechuudha fuutanii harka keessan yookaan bakka tokko gara fuulaatti otoo hin siqin ofirra buustanii ilaaltu jechuudha. Achii booda kan isin ga'u yoo ta'e alarjii akka qabdanidha. Yommuu homa tokko mallattoo tokko kan hin agarsiisne yoo ta'e itti dabaltanii fayyadamuu dandeessu. Kanaan duratti garuu cheekii gochuutii qabdu warra alarjii qabdanidhaa fi gaarii hin ta'u waan ta'eef alooveeraan kanaan alatti rifeensaaf alooveeraan gaarii akka ta'e isiniyyuu beektu jedheen amana. Kanaaf egaa dibata kana maashinii nuti ittiin daaknu murteessaa ta'uu qaba. Maashinichis maashinii seeraan daaku yookaan seeraan bulleessee daaku ta'uu qaba. Yoo kana hin taane muuziin seeraan hin bulloofne taanaan rifeensa keenya keessaa miicamee illee hin ba'u keessatti goggogaa. Yoo goggoge immoo gaafa rifeensi fulamu kutuu buqqisuu danda'a waan ta'eef baay'ee nama rakkisaa rifeensi illee akka walxatu taasisa. Isa kanaaf maashinii isin ittiin daaktan maashinii paaworii yookaan humna qabu seeraan bulleessee daakuu danda'u ta'uu qaba. Akkasumas immoo hanqaaquun rifeensa keenyaaf faayidaa guddaa qaba. Kan biraa wanti barbaachisu weeraa zayitii yookaan oliiv ooyilii zayitii isa gurraacha jechuudha. Inni kunis guddina rifeensaa yookaan dheerina rifeensaa fi baay'ee kan saffisiisuu fi filatamaa kan ta'edha. Akkasuma kokonaat ooyilii jechuudha. Kokonaat ooyiliinis baay'ee gaariidha. Kokonaat ooyiliin bishaan isaas jira, kireemiin isaas jira jechuudha. Garuu faayidaan isaa tokkuma garaagarummaa hin qabu. Kanaaf egaa isa kana hunda walitti maknee gaafa fayyadamne rifeensi keenya baay'ee bareedaa ta'a jechuudha. Dheerinni isaallee lallaafinni isaallee baay'ee kan namatti toluu fi kan nama hawwatu jechuudha. Kanaaf egaa warri maaskii kana fayyadamuu barbaadanii akka ajajamtanitti viidiyoo jalqabaatii haga xumuraatti daawwachaa. Wanta gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate immoo gaafachaa. Miidhaan nurraan ga'a ta'a inni kun rifeensa koo na jalaatii kutaa na jalaatii buqqisaa amala biroo natti fidataa jettanii kan shakkitanii yoo ta'e waanuma fedhayyuu yoo ta'e wanti mana keessatti hojjetamu nyaatallee dhugaatillee waanuma fedhayyuu haa ta'u wanti inni miidhaa hagas maratti namarraan ga'u hin jiru. Sababni isaayyuu keemikaalli itti dabalame hin jiru. Ofii keessan filattanii jaallattanii waan qopheessitaniif harka keessaniin hojjechaa ija keessan immoo ilaaltanii cheekii godhachaa naaf ta'amoo hin ta'u jettanii keessa keessanitti immoo of amansiisaa waan hojjettaniidhaa fi miidhaan isinirraan ga'u hin jiru jechuudha. Simmiidha jedhee kan inni yaadu yoo jiraate akkuma jalqaba irratti isiniif caqasee warri alarjii qabdanii alooveeraa dirqama otoo hin dibatiin otoo hin fayyadamin dura adda baastanii bishaan alooveeraa harka keessan irra buustanii cheekkootanii kan isin gube yoo ta'e isin akka alarjii qabdan isin hubachiisa jechuudha. Kanaan alatti yoo naannellee muuziin akka faayidaa qabu akkasumas avokaadoonii buphaan illee nyaata madaalamaa keessaatii filatamaa waan ta'eedhaaf
Abukaadoo buphaa fi akkasuma muuziin nyaata madaalamaa keessaa isa tokko waan ta'eef keessa keenyatti yoo nyaanna waan ta'eef irra keessatti miidhaa inni fidu hin jiru faayidaa malee. Kanaaf egaa viidiyoon irraa isiniif qabadhee dhufee kana fakkaata. Hagam ofirra tursinaa yeroo kamitti dibannaa kan jettanii yoo ta'e dibattanii booda sa'aatii murtaa'aa ta'e ofirra tursitanii miicuu ni dandeessu shaampoo isinitti toleeni. Akkasumas immoo koondishinerii kan isin barbaachisu yoo ta'e maaliif koondishinerii namni hundi hin fayyadamu. Uumamaanis rifeensi lallaafaanis jajjabaatanis ni jira. Warri rifeensi keessan lallaafaa ta'e koondishineriin baay'inaan akkasiin hin barbaachisne hubadhaa ofirraa kaasee jechuudha. Akkasuma rifeensi keessan immoo uumamaan jajjabaataa ta'e immoo koondishineriin isiniif gaarii yookaan isin barbaachisa. Kanaaf egaa isa kana isintu murteessa waan ta'eedhaaf kan isin barbaachisu yoo ta'e dibanni kun ofii masaayyuu rifeensaa baay'ee lallaaffisa, baay'ee wazammaa akka ta'u taasisa waan ta'eef rifeensi keenya badaa koondishineriin barbaachisa jedhee hin yaadu. Koondishineriin kan isin barbaachisu yoo ta'es yoo fayyadamtanii uumaan rakkoo tokko hin qabu. Sirriitti keessa seenii akka gargaaruudhaaf yeroo dibattanii yeroo itti kennitanii dibachuutii qabdu jalqabaatti haga xumura hamma dheerina rifeensa keessaniitti jechuudha. Ajajas dhaggeeffachaa viidiyoos daawwachaa osoo fayyadamtanii gaarii isiniif ta'a jedheetii jaada. Dibata kana ani kanan jalqabee yeroo dhiyoo keessattidha. Garuu ergan fayyadamuu jalqabeetii baay'ee kan namatti tolu, suusii kan namatti ta'u jechuudha. Baay'ee gargaara, baay'ee fayyada, baay'ee namatti tola. Faayidaan isaa kana isiniin jedhee isinitti himuu hin danda'u. Isinillee egaa chaalenjiitiinis dibata kana fayyadamuu dandeessu. Chaalenjiitiin gaafa jedhamu torbee 2 keessatti al 2 yeroo fayyadamtanii al tokkollee yoo fayyadamtanii baay'ee gaariidha. Akkasuma warri kana fayyadamuudhaaf haalli isiniif hin mijanne yoo jiraattan immoo maaliif sababa tokko bakka jireenyaa hojii nuti hojjennu waa baay'ee nu daangeessuu danda'a yookaan immoo faallaa nu jalaatii ta'uu danda'a waan ta'eedhaaf wanti isin dandeessan salphaatti hojjetachuu dandeessanii yookaan kana argachuu kana dibachuutii miti qibaatii normaaliyyuu warri suuqirraa bittanii fayyadamuu hin dandeenye jirtu waan ta'eef inni kun immoo murteessaan bakka jireenyaa fi haala keessa jiraannu maatii biyya kam mana kamiyyuu waliin jiraannudha kan murteessu. Warri akkasii yoo jiraattan immoo yaada keessan koomentii irratti naaf barreessaa. Viidiyoo biroo isiniif hojjedhaa qallaalitti kanaa gaditti salphaa kan ta'e akkaataa isinitti hojjettanii fayyadamtanii rifeensa keessan kunuunfachuu fi rifeensa gaarii qabaachuu dandeessanii. Hammanaaf galee hamman ofii koo ofirrattis argee maaliif waan hundaa waan argee fi viidiyoo biroo isiniif hojjechuun